Ayyee harka fuudhe kabajamtootaaf jaalatamtoota obboloota kiyya. Bakka jirtanitti nagaan koo kabajaaf jaalala isin akka qaban abdiidha. Waan gabaabaa sirriitti himuun dhufe. Egaa akkuma beekamu eebbi kitaaba kootii kitaaba seenaa dhugaa irratti hundaa'een seene jedhu eebbifamuuf guyyaa tokko qofa tafe sa'aatii muraasa tafe boruu ganama galma yuunivarsiitii Jimmaa kolleejjii qonnaa yookaan agriitti eebbifama ture. Garuu sababa tokko tokkoon guyyaa hin beekamnetti dheeratee jira. Keessummoonni kabajaa bakka garaagaraatii an waraqaadhaan isin waames bilbilaan isin waames karaa sooshaal miidiyaatiin hiriyoonni koo maxxansanii isin waaman afootunaa jedhaan of kolchaa kitaaba koo rabbi jedhe guyyaan murteessinee gara fuulduraatti kan eebbisiisnu ta'uusaa gamanumaan isin hubachiisa. Warri immoo baadiyyaadhaa kaatanii dhufuu jirtan warri viidiyoo koo kana laaltanii Enka'ina guyyaa isaanii beeksisaanii warri immoo dhuftanii as jirtan dhiifama guddaa akkanaa gootan gamanumaan isinitti himaa. Viidiyoo koo kana waliin dabarsaa. Galatooma ulfaadhaa. Abdii Geetaachoo Abbabaati barreessaa kitaaba hin seene. Kitaabni kun yeroo maxxansiisaa iddootti maxxanfamu guyyaa maxxanfamu kanan isin beeksu ta'a nagaatti.